Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiin yoon eegdanii, akkamiin yeroo kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e, maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti kan nu fide, du'a keessaa gara jireenyatti kan nu fide, Si'ool irraa gara gannatiitti kan nu deebise, abaarsa irraa gara eebbatti kan nu fide, garbummaa irraa gara bilisummaatti kan nu fide, gadda irraa gara gammachuutti kan nu fide, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide. Inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, inni dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, inni dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, inni jireenya keenya bu'uura kan nuuf ta'u, inni eenyummaa keenya miidhagina kan nuuf ta'u. Maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaate fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheeniis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaatte fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu. Macaafa Lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Barri hamaan otoo hin dhufin, waggoonni ati anatti tolan natti hin tolan ittiin jettus otoo hin dhiyaatin, bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu kan jedhu waliin baranna. Maqaan sagalee kanaa maqaan Waaqayyoo kan ulfaate fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Barri hamaan otoo hin dhufin, waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus otoo hin dhiyaatin, bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu kan jedhu waliin baranna. Egaa barri hamaan otoo hin dhufin, barri hammeenyaa otoo hin dhufin, barri nu miidhuu otoo hin dhufin, waggoota ati anatti hin tolan jettus, ati odoo natti hin tolan jettus, otoo natti hin dhiyaatin yookiin immoo osoo nutti hin dhiyaatin, bara dargaggummaa keenyatti Waaqayyo keenya akkamitti akka yaadachuu qabnu, uumaa keenya akkamitti akka yaadachuu qabnu kan nutti muudha jechuudha sagaleen Waaqayyoo kuni. Bara dargaggummaa keenyatti uumaa keenya akka yaadannu. Yaa saba Waaqayyoo, bara dargaggummaa keenya qofatti Waaqayyoo yaadachuu qabna moo bara daa'imummaa keenyattis, bara dullummaa keenyattis hin yaadannu kan jedhu san keessa galchine ilaaluu qabna yaa saba Waaqayyoo. Aduuni, ifni, jiini, urjiileen otoo hin dukkanaa'in, bokkaan booddeenis duumessis otoo hin dhufin, uumaa kee yaadadhu jedha. Egaa Macaafa Lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 yoo dubbifne jecha kana ni arganna. Yeroo sanitti harki kee warra si eegaa turan, miilli kee warri si ciccimoon ni hollatu, ilkaan kee warri muraasnis wanta muraasan nyaachuu kee kan dadhabaa deeman ta'a jedha. Egaa yeroo sanitti qaamonni keenya kuni nuuf ajajamuu baachuu dadhaban hin danda'an, nuuf ajajamuu baachuu diduu ta'a jechuudha. Egaa kanaafuu nuti immoo bara dargaggummaa keenyatti uumaa keenya yaadachuu qabna. Yaa saba Waaqayyoo, ijoollummaa isaaniittis dargaggummaa isaaniittis uumaa isaanii kan yaadatan ni jiran, kanneen akka abbaa keenyaa Abuna Taklaa Hayimaanooti daa'imummaa isaaniitti gara haadha isaanii keessattis ta'e erga dhalataniin boodatti uumaa isaanii wajjin akkamitti akka jiraatan nutti ibsa jechuudha. Baay'ee isaanii ilaaluu ni dandeenya. Daa'imummaa isaaniitti kanneen akka qulqulluu Yohaannis daa'imummaa isaaniitti uumaa isaanii akkamitti akka galateeffatan ni argina.
dulluma isaanii keessattis kan uumaa isaanii galateeffatan baay'een isaanii ni jiran kanneen akka abbaa keenya Abrahaam umurii dullummaa isaanii keessatti waaqa isaanii wajjin akkamitti akka jiraatan ni beekna kanneen dargaggummaa keessattis firii ittiin buufatan baay'een isaanii ni jiran kanneen akka qulqulleettii Arseemaa kanneen akka qulqulluu Goorgisii kanneen akka Isaaq wammaa isaanii bara dargaggummaa isaanii uumaa isaanii yaadatanii cimaniitii wajjin dhaabbatanii jiran waaqayyo isaanis argatanii jiran yaa saba waaqayyoo daa'imummaa keenyatti uumaa keenya wajjin jiraachuu qabna dargaggummaa keenyatti uumaa keenya wajjin jiraachuu qabna bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu kan jedhe dargaggeessi tokko fiigee deemee bikkee yaadee gaara bu'uu kan danda'u bara dargaggummaa isaatti bara humna qabutti kanaafuu nuti yeroo humna qabnutti yeroo jecha isaa dubbachuu dandeenyutti yeroo jecha isaa faarfachuu dandeenyutti yeroo mana amantaa deemnee tajaajiluu dandeenyutti yeroo tajaajilamuu dandeenyutti bara dargaggummaa keenya kanatti bara humna oo'aan jiru kana keessatti waaqayyo keenya wajjin jiraachuu qabna bara kana keessatti waan hunda raawwachuu kan dandeenyu yaa saba waaqayyo garuu barri tun walaa dukkanoofti garuu barri tun walaa gabaabbachaa deemti barri tun yoo walaa gabaabbachaa deemte yoo walaa hir'achaa deemte nuti yoo gaafa sana eessa dhaqnaa xumurri keenya eessan walaa dhaqaa deema yaa saba waaqayyo bara dargaggummaa keessatti firiin kan argamuu qabu kan akka abbaa keenya wareegama qulqulluu Goorgis dargaggummaa keessa waa baay'ee hojjete haati teenya wareegamtuu Arseemaan dargaggummaa keessa waa baay'ee hojjette abbaan keenya Isaaq waa baay'ee hojjetee darbee jira bara dargaggummaa isaa keessatti nuti olaata warroonni sadarkaa dargaggummaa irra jirru dargaggummaa keenya kanatti eessa laata oolmaan keenya bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu malee bara dargaggummaa kee addunyaa tana duukaa bu'i addunyaa tana abu'i hin jenne waaqayyoon uumaa kee yaadadhu jedha nuti dargaggummaa keenya kanatti waaqayyo yaadachuu qabna yaa saba waaqayyoo yeroo miila qabnu yeroo harka qabnu yeroo ija qabnu yeroo gurra qabnu yeroo sammuu yaaduu dandeenyu kana keessatti yeroo akka barbaanne cimnee hojjechuu dandeenyu keessatti yoo duubatti galle yoo shenneetuma callisaan deema taane boru yaa saba waaqayyoo humni daabiloosiif karaa yoo banne humna daabiloosiin mo'achuu hin dandeenyu har'a cimuu kan qabnu yaa saba waaqayyoo baay'een isaanii yoo dhageessan ta'e mee kadhannaa nu gaggeessi jedhanii yeroo isinitti dubbatan kadhannaa keetiin yaadadhu jedhanii yeroo isinitti dubbatan ni dhageessan ta'a ni dhageenyas isa kanarratti nuti ofii keenya fuuntaane dargaggummaa keenya kana keessatti akkamitti namaaf ta'uu dandeenya ree kanaafuu namaaf godhuu kan dandeenyu yoo ofii goone namaaf godhuu dandeenya yoo ofiif taane namaaf ta'uu dandeenya biriyaa saba waaqayyoo nuti kiristaanummaa keenya yoo cimne namni akka cimu taasifnaa biriyaa saba waaqayyoo yoo sagalee waaqayyoo baranne nama barsiifnaa biriyaa saba waaqayyoo dargaggummaa keenya uumaa keenya yoo yaadanne bar namni akka uumaa isaa yaadatu goosifnaa biriyaa saba waaqayyoo yoo nuti deemsa san deemne bar deemsa waaqayyoon dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu jedhisanii yaadachaa cimaa deemna jechuudha bara dargaggummaa keenya kanatti maal akka goonus beekuu qabna yaa saba waaqayyoo bara dargaggummaa kee uumaa yaadadhu kan jedhu kanaaf jechuudha nuti bara dargaggummaa keenya kanatti waaqayyo keenya yaadachuu qabna yeroo sanatti harki kee warra si eegaa turan miilli kee warri isaan ciccimoonis ni hollatu jedha bara dargaggummaa sanitti ilkaan kee waan muraasa ta'iniif nyaachuu ni dadhabu jedha iji kee inni ilaalaa tures ni dimimmisa jedha yaa saba waaqayyoo yoo bara dargaggummaa keenya kanatti uumaa yaadanne saniin booda kan nutti dhufan isaan kana yommus gurri kee lamaanuu dhaga'uu ni dadhabu ilkaan keetii yommuu waa nyaattus sagalee isa hin dhagahamu namoonni yeroo simbirri waccu ni ka'u sagalee faarfannaa isaanii garuu isaanitti hin dhagahamu jedha simbirroonni sagalee faarfannaa yookiin immoo sagalee baasan ni qabu garuu nuti bara dargaggummaa keenya kanichatti waan tattaafanne garaafa dulluma keessa yookiin gaafa nuti dadhabaa deemne gaafa uumaa keenya hin daganne gaafa uumaa keenya wallaallee dargaggummaan keenya kun dhumu simbira waccuun dhageenyu ilkaan keenya waa nyaannu dhageenyu gurri keenya adda baasee uumaa beekuu hin danda'u iji keenyatti ni dimimmisa kana jechuun waaqayyoon hin beeku jechuudha gaafa nuti waaqayyo irraa fagaanne waaqayyo wallaalle nuti waaqayyo yoo beekne waaqayyo nu beeka nu waaqayyo hin beekne waaqayyo
akkamitti nu beekuu dandaare nuti kan waaqayyo yoo taane waaqayyoon kiyya jedheen ofitti nu fudhata gara kootti koottaa anis gara keessanitti kan dhufaa jira waaqayyoon gara waaqayyootti yoo deebine waaqayyo irraa waa hedduu argachuu dandeenya waan ta'eef waaqayyo irraa fayyina arganna waan ta'eef waaqayyo irraa jireenya arganna waan ta'eef jechuudha saba waaqayyoon bara dargaggummaa keenya kanatti akka nu eebbisuuf fedhaa fi eeyyama isaanii haa ta'u egaa yemmus ati irraa olee adeemuun karaa irratti wanti sitti bu'us ni sodaatta rifeensi mataa keetii akka daraaraa mataa bukkeenii ta'a jedhee dubbata jechuudha. Egaa yeroo sanitti yeroo nuti waaqayyo dargaggummaa keenyatti yaadanne yoo dargaggummaa keessa dabarre yoo uumaa keenya yaadanne nuti maal taana laata dhumni keenya isa san beekuu qabna yaa saba waaqayyo biyyoorraa gara biyyoo isarraa dhufteetti deebi'uun hafuurri immoo gara waaqayyo isa dhufe waaqayyo nuuf kenneetti deebi'uun hin hafu jedhee dubbatee jira. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 yoo dubbifne jecha kana ni arganna. Egaa nuti bara dargaggummaa keenyatti uumaa keenya wajjin hin turre gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin hin jiraanne guyyaan xumura sanii biyyoon lubbuun teenya tuni gara waaqayyo uumatiitti deemuun hin oolu. Foon teenya tuni gara biyyeetti makamuun ishii hin oolu. Gaafa san lubbuu sun yoo murtii maalitti argatte? Foon teenya silaa biyyee irraa dhufte gara biyyee deebi'uun ishii hin ooluti. Lubbuun tana immoo waaqayyo tuume waaqayyo fudhachuun isaa hin ooluti. Yoo waaqayyo lubbuu qulqulloofte san ni fudhata. Lubbuu xuroofte maayyuu gara ibiddaatti seenti. Gara si'oolis seenti. Lubbuu qulqullooftuun gara waaqayyo biratti kabajaan deemte. Qulqulluu jette waaqayyo uumaa ishee galateeffatti. Yaa saba waaqayyo lubbuu teenya fayyifannu lubbuu teenya saabilcheessine kan waaqayyo deemijamtu waaqayyo fajajamtu yaa goonu. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 jechi waaqayyo kana jedha. Lallabichi ogummaa kan qabu duwwaa otoo hin ta'in waan ofii beeku saba ni barsiise. Inni fakkeenya baay'eettis ni yaade qoree tarree galchee ni qopheessee jedha. Egaa lallabichi ogummaa kan qabuun duwwaa otoo hin ta'in waan ofii beekuunis saba isaanii ni barsiise jedha. Egaa abbaan keenya Salamoon beekumsa waaqayyoo ibseefin inni kennaa baay'eedhaan sabni kan ittiin dhagaan ogummaa isaa irraa kan hubatan ogummaa isaa kan baran baay'een isaanii ni jiran. Nuti warra ogummaa waaqayyo nu kenneen waaqayyo kan nu barsiisen waaqayyo kan nu gorseen har'a ogummaa saniin waaqayyo keenya yaadachaa jirra. Walii keenya walii yaadachaa wal barsiisaa jirra. Fakkeenya walii ta'aaf jirra. Yaa saba waaqayyo ulaa gaafannu. Nuti foon keenya qofaan deddeebi'uun bu'aan qabu. Foon keenya qofaan hoggaa lakkoofsisuun bu'aan qabu. Yaa saba waaqayyo kiristaanni yeroo ammaa kana akkamiin deema jira laata? Guyyaan kan mana amantaa deemu ta'a laata? Torbaniin kan deemu ta'a laata? Ji'aan kan deemu ta'a laata? Waggaadhaan kan deemu ta'a laata? Gaafa du'e kan deemu ta'a laata kiristaanni yaa saba waaqayyo? Hubachuu qabna yaa saba waaqayyo. Kan torbaniin deemu sanbanni torbanii waan jiruuf deeme ta'a laata? Kan ji'aan deemu kabajni qulqullootaa yookiin kan ergamoota yookiin kan haadha teenya qulqulleetti dubree maarame yookiin kan waaqayyo waan kabajamuuf ji'aan waan kabajamuuf deema laata? Kan waggaan deemu sababa taabonni yookiin immoo cillaatiin waggaa saniin gaafa guyyaa kabaja ayyaanicha sanii ba'uuf deema laata? Gaafa du'e kan deemu gaafa fooniif lubbuun isaa gargar baateef gara mana waaqayyoo deema laata? Miti yaa saba waaqayyo kan deemu qabnu kan torbaniinis deemnu kan guyyaanis deemnu kan waggaanis deemnu kan ji'aanis deemnu hundumti keenya iyyuu kan lubbuu keenya deemu lubbuu keenya fayyisuuf deemu ta'uu qabna malee kan qaama keenya qofaan deemu osoo hin taane nama lapheen deemu ta'uu qabna nama qaamaan deemu osoo hin taane jechuudha. Gaafa kana taane fayyina arganna gaafa kana taane lubbuun keenyas fayyina argatti jechuudha. Kana hubannee cimnee kan dhaabbannu yookiin immoo jecha isaatiin kan jiraannu ta'uu qabna. Inni dubbii nama gammachiisu walitti qabee dubbii qajeelaa dubbii dhugaas ni caafee dubbii warra ogeessaa akka ulee tiksituu biraa argatanitti ittiin horii oofaniiti. Jechi isaa inni funaanamee walitti qabame akka mismaara tarreetti
cinqirfameetii jedhee dubbata jechuudha. Egaa nuti kan hubachuu qabnu jechi Waaqayyoo jechi ulfaatan jecha nama fayyisu, jecha nama ijaaru, jecha nama kabachiisu fi jecha dhala namaa addunyaa kanarratti Waaqayyoon jaalatamu nama taasisa jechi Waaqayyoo jechuudha. Nuti jecha isaatiin yoo jiraanne fayyina arganna. Nuti jecha isaatiin yoo jiraanne jabeenya arganna. Kanaafuu jecha Waaqayyootiin jiraachuu qabna. Waaqayyo sodaachuun jiraachuu qabna. Abboommii isaa eeguun jiraachuu qabna. Abboommii isaa kan eeguu qabu namni hundumaa waan ta'eef, uumama inni uume hunda waan ta'eef, abboommii san keessaa uumama inni uume dhala namaa uume, abboommii isaatiin ala kan ba'e inni Waaqayyoof bitamaan jiru jechuudha. Waaqayyoof kan bitamuu danda'u abboommii isaa eeguu qaba. Maaliif Waaqayyoon hin ajjeesin erga jedhee ajjeesuu hin qabnu? Hin hatin erga jedhee hatuu hin qabnu? Issoobin erga jedhee sobuu hin qabnu? Waaqayyo kan ajajeen deemuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Harka Waaqayyoo keessa yoo jiraannu hojii Waaqayyoo hojjennee jiraachuu qabna. Bara dargaggummaa keenya kanatti yaa saba Waaqayyoo kan tajaajiluu qabnu yaa tajaajilu, kan barsiisuu danda'u haa barsiisu, kan gorsuu danda'u haa gorsu, kan faarfachuu danda'u haa faarfatu. Bara dargaggummaa keessatti hojiin keenya kana kaa Waaqayyo hojiin kan nurraa eegamu. Waaqayyo hojiin jiraachuun kan nurraa eegamu bara dargaggummaa keenya kanatti isa kana kaa yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyoon gurra nuu kennee akka ittiin dhageenyuuf erga nuu kenne maaliif ittiin hin dhageenye jecha isaa? Sammuu erga nuu kenne sammuu keenya maaliif ittiin hin yaadne? Arraba keenya kan nuuf kenne jecha isaa maaliif ittiin hin dubbanne? Miila kan nuuf kenne gara mana isaa maaliif ittiin hin deemne? Yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyo callisee nu hin hubne yaa saba Waaqayyoo. Qaama keenya kan akka ittiin cubbuudhaan deemnu fi miti bir gara balleessa akka ittiin fiignu fi miti bir hunduu sirnaa fi seera naa ta'u jedheeti inni kan nu uume malee akka seera ala baanu fi miti bir akka seera isaa cabsinuu fi miti bir akka mana isaatti baanu fi miti bir Waaqayyo kan nu uume isa wajjin akka jiraannu fi isa duukaa akka buunee jiraannu fi barri hamaan yoo nutti dhufe yaa saba Waaqayyoo barri hamaan otoo hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolan jettus otoo hin dhufin bara dargaggummaa kee xumaa kee yaadadhu jedhe barri hamaan oduu tasa nutti dhufe lubbuun teenya fi foon teenya tun oduu gargar baatu ta'e gaafa san warra hin yudhain gaafa sanoo xumuru keenya eessa dhaqa gaafa sanoo deemsi keenya eessa dhaqa gaafa aduun nutti dukkanoofte har'a nutti fuu dandeesse addunyaa tanarratti waa baay'een nutti miidhaguu danda'a waa baay'een ifa nutti fakkaachuu danda'a akka duunus nutti hin beeksisu waan dhugaa umurii addunyaa kanarratti zalaalam yookiin bara baraaf jiraannu nutti fakkaachuu danda'a tasa yoo nutti dukkanaa yoo akkam taana tasa duuti yoo dhufte yoo akkam taana gaafa sana eessa deemna laata mana biraan qabnu bariyaa saba Waaqayyoo manni jireenya addunyaa tanarratti dabarsinu waggaa muraasaaf ta'uu danda'a. Saniin booda ooyessa manni keenya. Fakkeenyaaf namoonni biyya tokkoo gara biyya biraa deeman yeroodhaaf hojjetanii of jijjiiruudhaaf ni deemu. Yookiin immoo mootummaan qaxaramee mindaasaa yookiin immoo kan foon isaatiif ta'u hojjetee gaafa inni xurataa ba'u yookiin immoo tajaajilli inni ummataaf kennu yookiin hawaasaaf kennu san xumuratee gara iddoo isaa barbaachisu gaa dhufu inni iddoon qaba jedhee yookiin mana hin qaba jedhee mana isaa sanitti galuu deema. Gaafa nu lubbuun teenya foontuun gargar baate hoo eessa dhayna? Gaafa biiftuun nutti dukkanoofte hoo eessa dhayna? Mana qabaachuu qabna bariyaa saba Waaqayyoo. Addunyaa kanarratti mana baay'ee qabaachuu dandeenya. Manuma san keessatti immoo kutaa garaagaraa qabaachuu dandeenya mana keenya saba Waaqayyoo. Mana keenya san keessa waa baay'een jiraachuu danda'a. Kutaa hirriba jennee ni ijaarra. Kutaa mana fincaanii jennee ni ijaarra. Kutaa nyaanni itti qophaa'u jennee ni ijaarra. Kutaa yookiin iddoo kadhannaa jennee kan ijaarre jirra laata. Kuni iddoo kadhannaati jennee kabaja kenninee fi kan teechifanne qabnaa laata. Iddoo sanitti ta'uu kadhannaan gaggeeffamaa jira laata. Iddoo sanitti ta'uu saganni gaggeeffamaa jira yookiin galanni Waaqayyoof dhiyaachaa jira laata. Kana bira addunyaa kanarratti kanuma addunyaa kanarratti manuma keessa jiraannu iddoon tun iddoo Waaqayyootti galateeffadhu jennee xiqqishuma si kan teechifanne qabnu bira. Iddoo sanitti maa Waaqayyoon galateeffanne. Nuti addunyaa kanarratti bara dargaggummaa keenya kanatti
laphee keenya laphee waaqayyootiif kennine laphee keenya laphee waaqayyoo tokko akka nuuf ta'u erga goone gaafa duune gar waaqayyoo hin beeku har'a yoo waaqayyoodha wal beekne waaqayyoo wajjin jiraanne malee bor waaqayyoo wajjin jiraanne jechuun hin danda'amu hiriyaa saba waaqayyoo daqiiqaa takka keessatti yakka hojjenne yakka keenya sana nu balleessuu hin dadhabne ber yoo balleessine balleessaa keenya nu adabuu wallaalle ber garuu inni laphee gaabbii nuu kenne laphee itti boru ittiin deebina har'a ittiin deebina jedhee yookiin immoo kan gara isaatti ittiin deebinu laphee gaabbii nuu kenne ber nuti yoo gaabbii saniif qophoofne gara isaatti deebi'uudhaaf karoora qabna gara isaatti deebi'uudhaaf yaada qabna yeroo baay'ee waaqayyo gaddisiisuu dandeenya beekneetis osoo hin beekines osoo agarru osoo dhageenyu osoo dubbannu waa hunda gochuu dandeenyu waaqayyo karaa baay'een gaddisiisuu dandeenya kan waaqayyo gaddisiisaa turre yaa saba waaqayyo gaabbiidhaan ofirraa dhiinu uffata keenya kan ittiin dhiinu gaabbiidha waan uffata keenya kan ittiin ofirraa dhiinu bishaaniin yoo ta'e cubbuu keenya kan ofirraa dhiinu gaabbiidhaan waan ta'eef gaabbii keenya himannu gaabbiidhaanis qulqulloomne dargaggummaa keenya kanatti mana waaqayyo keessaa jiraannu waaqayyo wajjin isaa jiraannu dargaggummaa keenya kana keessatti waa hedduu hojjechuu dandeenya waan ta'eef mana amantaa keenya kan yaadachuu dandeenyu mana amantaa deemnee tajaajilamuu kan dandeenyu dargaggummaa keenya keessatti gaafa umuriin keenya deeme gaafa umuriin keenya ol fagaatu gaafa san akkamiin deemnee tajaajiluu dandeenya ree qaamni keenya kun olii isaatiif deebi'ee qormaata nutti ta'a lafeen keenya rimuuwwan keenya deebi'eet nu nyaata yookiin iji keenya akka barbaadetti nu arguu baachuu dandeessi miilli keenya akka barbaade bakka barbaade nuuf ga'uu dadhaba gaafa san akkam taana dargaggummaa keenyatti garuu humna qabnuun mana waaqayyoo keessatti humna keenya wajjin jiraachuu qabna malee humna keenya cufeetti kan bittinneessinu ta'uu hin qabnu kanaaf dargaggummaa keenyatti waaqayyoo akka yaadnu kan barbaachisu yookiin waaqayyoo bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu kan jedhe kanaafi nutis bara dargaggummaa keenyatti uumaa keenya yaadannee dhaaltuu mootummaa isaatiif akka taanu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokko akkana jedha barri hamaan otoo hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolan jettus otoo hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni deessoo haadha isaatiif galanni fannoo isaatiif galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u aamiin